yeroo ammaa irratti namoonni dhukkuba kaansariin qabaman baay'ee dabalaa kan jiran yeroo ta'u, kanaafuu gargaarsa waaqayyoo waliin kaansarii ofirraa ittisuu fi carraa qabamuu keenyaa gadi buusuuf wanti nuti gochuu qabnu. Tokkoffaa furdina yookaan ulfaatina qaama keessanii fayya qabeessa gochuu yookaan immoo furdina garmalee hir'isuu. Sababni inni guddaan kaansariif akka saaxilamtan kan sin godhu furdina qaamaa fayya qabeessa hin taane yookaan immoo furdina garmalee waan ta'eefidha. Lammaffaa immoo nyaatota keessan guyyaa guyyaa keessatti kuduraaf muduraa baay'isuu fi nyaatota qibaatii qaban immoo hir'isuu. Akkasumas hanga danda'ametti nyaatota paakri ta'anii yookaan immoo ashagamanii gurguraman hanga danda'amanitti hir'isuu. Sadaffaa immoo dibata fuulaa sanskiriinii fayyadamuu amaleeffadha. Sanskiriinii fayyadamuun bareedinaaf qofa osoo hin ta'in kaansarii gogaa irraa ittisa. Arfaffaa immoo dhugaatii alkoolii fi sigaaraa xuuxuu hir'isuu fi dhaabuu. Shanaffaa immoo guyyaa keessatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 sochii qaamaa yookaan immoo ispoortii hojjechuu. Ergaan fayyaa kun nama baay'ee bira akka ga'uuf yoo dandeessan sheer gochuun irraanfatinaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.